بيفرنجتيس من جارده الله أكبر من بريداس جارده ما شاء الله جبودتيس هوتيل بريدا جاره ما شاء الله دردوت اللي سالي بيقات هاته نو براد اللي جو بعد هوتيل عايا اسني جاره أكس بشوفتو في أدابا خيسة اللي يقلوا في الديم هم وانا كنا نجمع كيسة توكنا نجمع الله أكبر خبادية جريون خبادية جرون حاجي بدري دولار أبا هوتيل بي كابيتال أبا أبوتا دادا في فيني خيسة دابا خيسة دريد خيسة بكاد داتي أتانجا جبوتي تي كندا هنگا كندا تي mana magaalaa takka takka yoo taate malee magaalaa hunda keessa hin jirre مقالة هندا خيسة جريون mana akkasiitu gaara keessa ijaaramee jiru ana jaabe isinitti ta'u yoo gabaabsine isaan waan jayyoo qabaatan isaanii kan hin agarre ni jaash الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee ijoolleen tun ana ijoolleen jaalladhi hona godhaadha ilmaan kiyya akkuma isin beeytanitti qabsoo namni wan qabne rabbumaa beekaaf malee isaan hin beeyneeni saba kana jiraachisanii afaan jiraachisanii amantii jiraachisanii tadiyyaa boodatti deebinaa isaan kunarra asini dhufuun akkam jettan isin wayyaa addani eda jara sun ni qajeellaa du'aa'ii fidadhaan jenne du'aa'ii fidattaniimi anasiif najjaashi isiniif dhufanii du'aa'itti godhadhaa fidadhaan isiniin jeeme ta duraan dura assalaamu alaikum waalaikum salaam ani akkuma isin beektan lafarra malee qilleensa irratti illee argamu qilleensi kiyyaas isaanii feesbuukiin kiyyaas isaanii abdiin kiyyaas isaanii har'a isaan as naa dhufuun ana wajjin asitti argamuun waan biraa waan dalagame hunda rabbi dalage sababa gooneen alhamdulillahi rabbil aalamiin gaarra nama dhufanii na arganii gaarran kana keessatti irra eeguu ture laalame gaafaan kophee dhabas keessatti re'ee jira fiigus numa jira asirraayin gartee ور بيخاتو إفتنجا umri horofa horofni ta'u gaarri kun gaara seenaa qabu gaarran gartee ajaa'ibaati har'a ana hasaasa hedduun beeku garuu wanni takka taniin himachuu barbaadu badhu naan jaan biyya faranjittis mana jaarradhe الله أكبر mana bareedaas jaarradhe ما شاء الله jabuutittis hoteela bareedaa jaare ما شاء الله dirdhawatti illee isaaniif beekaate haa ta'u nama biraati illee ga'u baadhu hoteela caayaa isinii jaare أكس bishooftuu fi adaabaa keessatti illee eegaluuf hin deema hamma wanni kun na gammachiisa tokko nan gammachiisa الله أكبر خبادية جريون kabaadiyyaa jiru kun خانمات خطير في رانر كده hammasumaan dhaammachuu barbaadan نجد kana katirfii hin qabne kana ganda kanatti har'a gaa rabbii abri rabbii dura dhaabbachuu hin danda'an malee silaa Haji Mahamad Dolaalee fi Faaxumaa Magasharoo warri nadaan silaa as jiraatanii daran gammadan jeetii yaada obboleessi kiyya Abdurrahmaan fi Mustafaa Fanfaanis garuu wanniin ifatti haasawa kiyya keessa har'a Finfinnee guutuu keessa fooqii ittiin dheertu ijaaruurra kana har'a na gammachiise الله أكبر maaliif wayin isinii hima namni sadii miila arrii fi gara arrii fi mataa arrii lamaniin qaba tokko hin beeku mataa arriis niin qaba asiis niin qaba ميلاد رزق miila arriis niin qaba miila arrii kana keessa waa hedduun deeme lafa akkanaa tana gaaran akkanaa kana qilleensa akkanaa kana biyyaan irraa jiru sun saayanii maallaqaan bitan dhugaa rabbii سر yoo rabbiin nuun fadhe inshallah ijoolleen xiqqoon akka biyya faranjii tana gun guddadhe doktoraan taayette gun guddadhe injiinaraan taayette anis ganaan guddanne gaafaan guddadhe ganda kanattiin hoteela akkasii sun jaaree addunyaan akka dhuftee as daawwanne yoo rabbi jee inshallah as qofaa miti laggeen hunda kan oromiyaa kana kala babbareedu hunda ganda kiyya qofa osoo hin ta'in kanaan hawwii qaba malee ani magaalaan magaalaadha magaalaas nu guddifanna teenya ammoo lafa nuti qabnu tan waa'eensii namaan galin akkamittiin nama beeksisaadhaan yeroo waan kana asitti eegallu kan maraataan aan jees ni jira kan mataa hin dalagu jees ni jira ani immoo uummata xiqqoo takkaan eegale ka duraa rabbii godhe alhamdulillah achi gaditti yoo rabbi jee uummata irratti isin hima namni waan kana irratti du'ee jiru akka tokkoffaatti maata birooti obboleessa kiyya isa waan kana hoggane abtaamunas ni jira achi gad jira inninis akka injiinaraatti isa
isa duuba gaammoo dhiira hundaa jira ammoo akka hogganetti isa hin dhufuun jeen amma fixxu fixeetuma na yaamiin jeen arraa hidhaa laga gartee abbaay sunii fi kunis anna biratti akkuma tokko abiyyiilee nan dhagayni akkuma inni gammade sunitti hin gammade irraani suniifis gammadeetiin kanaafis gammade gammachuu lammuudha jechuudha walitti dhaabbatte jechuudha kanaaf amma dhaamsi kiyya sunuma waan magaalaa guddoo keessa goggodhu hundarra sanaan na gammachiise balayyan kiyyalleen baga naa dhuftan isinis naa dhufaas hin jenneen maaliif isin akka ummataaf gaqqaboo ummataa dhaabbate ilaa umrii teessina gala fakkaatan sagaleen waan jettan dhabdanii gunuunitanii jettanii ummata keessan sagalees waan taphaan seenaa ummanni hedduu isin jaalata isinillee beeka edagguun maqaa keessan dha'u hedduu gammadanii baga dhuftanii baga isin nu argamtanii waan hafichi gadiin buunaati isin hundinuu galatoomaa dhaamsi kiyya ijoollee namni maal jaa mana jaarte ganda kanaaf maal goote gaafin jettu qabu kaati olamti gaafiin bishaanillee laga sunirraa kaafne bitira 500 oofne akka layni asuma jira bishaan yaa'u jira kun gaarwana jira fagoo miti ammoo gandatti irraa akkasitti ol baafnee fi lammaffaa ittiin yaade dhuguma holiif naa beektaa osobuun gaarii miti qilleensarra illee jiraannu sababa rakkoo nama keenyaa gabrummaan irra turtee fi haala jiruun joolloonni dargaggeessi ganda kanaa jiruuf irraa jira jechuun asiin Soomaaliin bishaanitti fixan duwwaan yoo mana barataa jaare eenyutti barataa namni yaa'u jira manni barataa kanama jiru yoo waan biraa godhe namaaf gootaa mire kana maal godhuun qaba kaniin jehuun amata 23 dabre kana dura ganda kanarraa hin eegale kanadaa nama baasu waan fudhallee haa jedhani asirraa hin eegale ganda kanaa lakkoofsa namaan an achi baasee an hin beeku gandi haa isin himu isaan sunirraa maaltu na gammachiisa tokkoffaa haadha abbaa isaanii gargaaru ganda kana gargaaru yoo waan guddoo godhuu dadhabanillee deebi'anii amma irra guddaan isaanii haadha abbaa isaanii magaalaa galchanii jiran so ganda lafa jijjiiruu hin dandeessu yoo immoo lafa tana gaara kana humnaan cabsuu hin danda'a akkamittiin mataa isaanii jijjiira jeetiin namni yoo achi bee biyyaafis waa godha lubbuu isaatiifis waa godha warra isaatiifis waa godha piroojeektiin biyya guddoon taniin irraa eegalee akkaan kanadaa dhaqatti inni jiyoo dhaabee suni ilaa arra deemu jirti akka waliigalaatti lakkoofsanii hima jeeyoon ilma namaa guutuu shanyiin hin baasin hin qabu rabbiin baase sababa ilma namaa amata lama dura lakkaawwatiin nama 5,083 amma arran beeku immoo lakkoofsa harkaan qabu ittuma deemu jirti inni jiyoon gaafa nan dhaabe dhaqee dhaabee akka amantaa kiristaanaa malee inni jiyoon biyya sun hin jirtu namni dura waan sun dhaabe ana tarraamaayyii tattiin xiqqoo turte waldee 42 keessa arra waldee 132 jira kan akkasii sun keessa arra rabbiin tokkoffaan baasete mataa duraatirra jira waa hundaanu biyya sunitti jaarraa kaane tunis rabbii godhe anaami sababa ilma namaa biitti teenyamatti as yaana malee irraa yaanu haa taatu immoo biyya biraatis dhaqanii arkuun deemanii dalaganii deebi'uun addunyaa qiimaa gaara kanaa qilleensa kanaa deemuu suniin na barsiise fagaachuu suniin na barsiise akkasii jabaadhaa walitti deebinaa waan hafee asitti dubbannaa isin obboleeyyan galatoomaa baga nu dhuftan baga laga mixee burqaa mixee bakka obboleessa keessatti dhalata dhuftanii gandi kun wayin isin himatan boodallee dubbattan bakar waaree kun gaara sun jala dhalate laal qilxuu sun gad dabarree bakka manni jiru sun gartaa gad dabarree achitti dhalate mul'isa abbaa gadaa gaara kanaa achitti dhalate asii achitti dhalate gandi ana qofaa mechuu kan raabee dhiiree hedduutu asirraa beeke akkasii walitti deebinaa galatooma ammaaf asuma dhaabna jazaakumullah khayr baga dhuftan jaallan kabajamoo manni ammaan tana jirru kun nuufillee haajiifillee waluma qixa maaliif haajii manni isaanii faarii bakki jireenyaa asii miti tasaanii kunoo mana Kanaadaa qaban Jabuutii qaban Finfinnee maal akkasii biyya tan guutuu keessaa qabanii hum biyyuma bareechuu akka nuti illee gisee biitti bareedde gammannutti inninis hogga dhufe keessummaa buleetuma deema nuti illee hogga jaarsoo dhufne buleetuma deemna akkasiiti manni kun maali mee namni keessa beeka kuni